Abbay rawan dubbatanii bu'uuras. Yoo isin akka itti fufaa inshallah. No inchafuma. Maayete kana. Abbay kana rawan dubbatanii sin. Abbay harkan nu galee bargalanii rabbi faato. Lubbuuf wabii. Akka fadhe ta'u gammadeen. Wachuun addunyaa baay'ee gammadeen. Baay'ee jireenya keessa tuni waan gartee bilisummaa jechuun ta'an makkanaati. Waan kan keetee biyyumateetiifuu goluu waan nisan. Irraa gaddeebuu jechuun taphan seenaa. Biyyaafillee biyyilleen qabeenyi wayii hin rakkisa. Nagani waan ni cufti hin qannasa waa tokko suuta hin dammaru. So ati wayillee galchuu baatu is good for some reason somehow someday waa baay'ee godha. Warra galfachuullee baanu gati Itoophiyaa maafu gallaan jiran. Taphan seenaa bishaan kana wallahi. Ya, wallahi miti, wallahi miti. Wallahi miti. Kanaaf siyaasa keessaa baane akka biyyaatitti. Akkas. Gammaduu qabnaa. Waa biyyi siyaasaan walitti hidhina waan biyyummaati. Yeroo namni takka miidhamu saba kiyya jedhii dubbadhu akka amantiiti miti. Yeroo waan biyya keetitis waan biyya kiyyaa lafeetiyyaa waan biyya kiyyaati jedhii dubbadhu. Amantiin waan biyyaan dubbanne waan namaan dubbanne amantii mi boo. Way. Eeka. Akka biyya rabbi akkan isiniin goone sabee sira kana waaqayyo jira lafa akkan isinii godhee nagaa isin taasisee isinii kannee lafa akkan isin dhuunfachiisee bara baraan keessee isin qobsiisee rabbiin akkas waa baay'ee irraa sawa so saniif biyya nuu kannee godhee waan takka nama waan godhee isaa biyyi he did what he did we appreciate it. Yeah. Faalla nam tokko waa faallees walqeequun waan jiraate arrabsoo osoo hin ta'in yaani mootummaan gartee ati waan ati argitu yeroo gariin argu waan irra fuulee kaayyoo isaa yeroo garii teebila irraa qabu hojjeta. Yeroo gari sabaa sablammoota Oromoon akkiyattu bar biyyi teenyum qofa haa taatu karaanis keenyuma haa ta'u afaanis keenya sabaa mee dila kana isa keessa nama Oromiyaa keessa dhalate Amaara dila kana miliyoona jiru kan. Silxee gurraacha maarre sabaa sablammoota 80 maal jiru kan biyya faranjii kana keessa sabaa sablammoonni biyya lafaa akka mootummaa waaqayyo wali qabamee jira sitti namni biyya kana biyyoota addunyaarra nama argitu kenna. Namni nani dhabe jiru addunyaa kanarra namni nama ta'e injira nama ta'e biyya lafaarra gartee afaan hunda biyya kana jira bar. Hinuma jiraata qabeenyi publikii hunduu dhaqeettuma fayyadama. Absolutely. That's it. So saniif ammas booda siyaasaa keessaa beeysiin jedhan ammas. So siyaasa waan biyyi teetti jirtu dubbachuun siyaasas nagalchite jechuudha. Sokkee gaafa gara amantiitiin dhuftus gaafa gara namummaatiin dhuftus gartee waan hundi yeroo itti sigalche bineensi bosona keetti yoo miidhamee gartee bara sanis yeroo si irraa sootu jira. Gaafa biyyiin waan gaarii dalage irraa haasofna uma naasofna kireedita kan hinaaf kam goonare. Wanni nuti ilaaluu qabnu har'a addunyaa maal haasaa jirti kan jedhullee ilaaluu qabda. Yes. Afrikaa keessa illee hidha hagas ga'u. Donald Trump waan jedhe beektaa? Waan bigid akkas jedhee bara. Wallahi. Akkas jedhe dhugaa. Dhugum pirezidaantiin biyya Ameerikaa waa'ee sanii dubbachuun waan qallaalitti. Taphan seenaa. Yes. Waan taphan ta'e naggada intrastii keessaa isaan qaban addunyaan kun bishaan kana abbaa kana keessaa hin qaban hin jirtu. Bishaan abbaa wangeela irratti nama dubbatame. Karaa quraana keenyatti hadiisa rasuulaatti illee nama dubbataa bara. Yaa. So yaani waan taphaan seenaa bishaan gartee biyya waggaa meeqa masriin tun irraa jiraattee bara jireenyi isii lubbuun nama afaan akkana banee bishaan keessa dabru bishaan saniin jiraatanii rabbo kuduraa fi muduraa. Bishaan qofa laalina bumwaasi koo waggaatti toonii kuma 40 toonii kuma 40 Itoophiyaa keessaa baatee deema. Yaa fuudhee albuudaa kan hojjechi keessaa bara. Achi keessa. Kanaaf bishaan kan dhufe waa hedduu hedduudha alhamdulillah. Kanaaf rabbiin nu kanne waan keessan dhuunfattanii kana ka gammaduu qabdan gammada saba gartee akkuma waaqayyoon saba Israa'el mootummaa maarree hedduu jala baase waa hedduu jalaa nu baase uummata kana jalaa ollaa hojii jiraachuun gaarii waan keetii hojii jiraachuun sirraa waan kee deemee dhaquufi qaba gartee ati gartee dhuunfachuu qabda dhibbarraa dhibbatti itti gurgurachuu fi itti liqeessuu feetu bilaashitti illee kannuu fi mirga keeti malee waan ofii waan ofiiti jara keenya alhamdulillah galanii rabbiif gooftaadhaaf haa ta'u waa baay'ee dalagame irra guyyaa hunda laalaa ollee meebboo namoota hundarra argameetis waan baay'ee kan arguun Itoophiyaa keessatti ati maal dubbatta. Yaa kun waan biyyaatti ila mallasi ta'e galee mallas irraa
Alamaaramitti darbe. Alamaaramitti darbe. Yeah. Arra xumuramee. Abiyyi irraa immoo boru yookaan nama biraa. Kabiraa irratti nama biraa darbe jechuudha. Yes. Sun biyya qabeenya biyyaati. Guddinni illee boru kana dhufee faalleessoo social media irra gabbee faalleessoo argitan warruma siyaasaa kana keessaa dhufadha. Ta'uu qabu. So kuni hin deeggaramu namni gartee kan akkasii dhibba namni hundi waan kan hin deeggara. Itoophiyaan alatti illee. Baaseen dubbatini malee lapheen isaa nama gammada garuu. Hin gammada. Yes, absolutely hin gammada. Dhaaba fadha keessaa jiraatu hin gammada. Warri diiyaaspooraa jiru. Especially. Baasanii dubbatan malee lapheen isaanii nama gammada. Maaliif guddina biyya ormaa har'a dhufnee jala deddeemnee laallu kuni dhiiganii dindilli kamiyyuu dhiiganii ijaaramee kanatti. Akkas. Dindilli takka ijaaruu waggaa meeqa namatti fudhata. Bilaashitti ijaaramee jiru. Kanaafuu akkasii ilaaluu qabnaa dhiifama ajandaa. Anaaf waajjii wali buusanii waajjii dur anaaf isaa tokko kennaa kana waliin haasa'u ture. Amma naaf inni diina taane beeka. Ay walitti hin buunanu. Hin bu'an nama. Yeroo boru kalee sanaan har'a waan jijjiirama. Namni waan nama rukkute si arrabsa. Waan ati waaqessitu kanarratti yoo namni waan kee qalama kiyyatti yoo amante qalama ayyee kun qalamaanis naan jaaladha qalama naafi ati siif waaqa deeme adda. Inni horii waaqessuu nama hin jiru kunoo. Maanu. Biyya hindi. Hindi kunoo dhugaa. Obboleessi isaa tokko islaama wallaa kana jira tokko gartee wanta. Gartee kaan horii foon horii sa'a bitatee nyaata kun gartee hin waaqessa. So numa jira kunu. So akka isaateetti is all about the belief, faith yaansa nama suutuma olii jedhaniiti warra kutuma kanaan na dhibe. Nabi Muhammad Arabaa takka jedhi. Yesuusis Yahudoota irraa jedhana ol finne. Maa waaqayyo isaa argate. Maal Nabi Muhammad hin argine maaltu arrabsu mana Oromiyaa dhufee harka harma muraa fi abbaa isirraan xuyne. Yesuusis dhufee abbaa isiif hin banne. Oli galle waluma fixuuta namaaluma dhiiroo. Itti amante gara amantiitiin itti amanteemi. Yaa waan argitee itti amante wal gaafachuun seeruma. Yaa warra wanni tokko jira warra hojii daleenu warra I don't know what they are Buddhist something warra karaa China kanaa fi warra Tibeti jedhamummata Tibet tokko. Waa tolfatanii deeman waan bocatan ta'u waan walitti tolfa akkanatti xiqqoo takkaan deemanii hin fidatan boorsaa keessatti fidanii achi ta'anii inni irraanfatte shamara irraanfattee manatti hojii dhiiftee deemtee fidatteeyyee mana dhayite. Isa malee deemanii? Isa malee deemtu yaa. Wow. I was like, damn. Hi. Yoom san qofa takkaas guyyaa tokko hojii dalee takkaas sareetu duraa boqote ni hiite kana teesse my baby die naan jette ani dhiifama jedheetiin sossobaa. Achi bo saree ta'uun naa galte achi bo saree. Oh shit. Akkam jeetiin jala waan isin itti aman hin jaalatti biyya kan hin jaalatani sareen. Yeroo garii sareen namarraa yeroo garii gaarii wasattu boo olii gan nama ejjan qabne kan hundan deemti. Hanqas akka namni tolositti nool. Saboo saree akkana boochi jedha keenya gariin tokko namni kofol obboleessi kiyya tokko. Abboo akkana jedheen ilmoon qabdu tanuma ilmoo godhattee adda hojii gartee environment kan akkana hojii guddatte. Gartee anaatu fakkeenyaaf amma adurree takka jira mana keenya kana keessa. Ijoolleen jaalatti. Gaaf tokko mana kana keessa miliixee hin badde. Anuu naan reeffadha gartee adurree waggaa meeqa waliin turte. Saahiba godhattee tasi dhageessu afaan kee beektu kootu deemi jettuun gartee gaafa deemtu akkuma si dhagema addaa muumeenti fiiliin wayii si dhagama bineensotaaf illee maan taane. Yaa konneekshiniin ati qabu. Konneekshina godhattee dhugaa. Yaa amma biyya kanatti moorilii ijoolleedhaa walitti namaatiitu kana bakka kennanii nyaatallee ijoolleedhaa walitti bitanii fi mana galchanii algaa bitanii ijoollee wal teekkeer godhan maaliif ishii manatti gatanii hojii ofii oolanii galu. Nama wayii jira. Chicago adurree tana bakka hin jaalatamaa gartee maatis alarjii maatii taateen see ijoolluma wayii alarjii taanaan hin gurguree firraa gurguree jenna waggaa meeqa waliin turate beefe maatii horatee ennaan ilmaan isaa kanatti alarjii taate hin gurguree nama kana deebite adireessa jijjiirratee lookeeshin ammaas jijjiirratee gartee ganda sanit deebise numa deebite fuudhii jetteen bas haati mana isaa bakka biraa keessi dhabamsiisee jetteen ammas gadi ba'ee deemee
darbee deebi'e. Guyyaa kaan numa deebite ammas. Guyyaa kaan fuudhee deemee amna sa'a meeqaa deemee darbee deebi'u wallaale karaa kana wintar isnoo inti buute ofiifu. GPS hin qabu telefoonni nun jiru. Namtichi moo? Guyyaa tokkoof maal bulee mana deebi'e. Maal jedheen adurreen bachisa jedheetiin ofiifuu bade karaa adurruma tanarraa karaa barachuun qabaa'u jedhe ebbo. Akkamiin dhufte yeroo garii yeroo bineensotatti si yaajamu jiru wayi isuma sana adurruma tana silaa dhiise isummaan tun eessa jirti maqaa isii eega sa'a takka biraa deeme adurruma tana yaamuu eegale ana galchitu akkana taata yeroo garii galte. Kottu naan galee. Egaa karaa hin bachise si jedhee ni agartee bachisa jedhee ofiifuu bade. Booda si barbaade galche. Adurre haadha manaa galee maaloon hin bachisa. Mana telefoona kan bilbil telefoon yeroo telefoon hin jirre. Agartee karaan isiin haa baddu karaa wallaalchisa jedhee ofiifuu karaa wallaalee akkana isuma tanarraa kun karaa baradhee jedheen isii tanarraa. Adi galee. So kanaaf ati yeroo garii ati nama ati jibbitu si dhaalaa jedhan beektu. Exactly yeah. Yani nama akka feeta guyyaa tokko diina keetillee taat guyyaa tokko nama kana waaqayyo walitti si fideetu itti hajamta. Adi galee. So Efin nama dhiisiti wanti jibbitu tokko sinan qatu beekame. Sinan qormaataaf si dhuftii bara. Hin dhufa yaa. Kanaafuu normalize goote. Hin dhufa. Hin dhufa. Wanna jibbitu guyyaa. Gaaf tokko nama liqii namatti waa kanne liqii ni beektaa liqii warraa fudhatan kan si deemne wanni fiilingi san miilaan barbaaddataa jette Oromoon beektu harkaan kannitee dhufee sirraa gartee attakka ati itti geessise akka dhufee sirraa fudhatee isuma kana barbaaddee dhabde bilbila jalaan kaasu yeroo inni itti hajame ji'a akkanaatiin sii kanna jedhaan ji'a akkana bilbila jijjiiratee dhabe godhaane waggaa meeqa irraanfatee nama kana dhabe waggaa ture waggaan irra lakkaa'e dhabe masjidatti walitti dhufa jechuun masjida tokko dhaqe masjida Somaalee wayiitti achi yeroo sagadaaf achi dhaqu akkuma Allahu Akbar jedhee wal cinaa dhaabbatanitti arkebbo arte arkeenaan sagada itti dhiiseetuma arra waaqayyo si qabee qabamte jedhee maaliin sagadaa mi si qabadhe eessa deemte waaqayyo ofeen asi fide arte qacam godheechitti birrii kiyya kanni jedheen ayyee siifin kana asi gadi lakkisu jedhan asumatti malee takka poolisaan sitti yaama malee marabshaa manachi taate birrii kiisha seenee tirfii irraa fudhate tirfii irraa fudhatee deemi jedhe boo cubbuullee taatu dhaala waggaa meeqa intarastii faranjiifuu hin kannanaan jedhee bar natti haasaa bar soo ati deemteetu walitti dhufta kanaaf waa baay'eedhaa jira rabbi nu haa laaffisu. Jaran isin dabbarre warri TikTokidha. Dubbada dabareen keessanii. Waa'ee fuudhaaf namni fuudhaaf heeruma haasa'u waa'ee barumsa haasa'u dhiisee jireenya waliin gaafatu eessa boqoterraa eenyu waliin gaafa waliin baratu naannoo kamii amma kennaan kun eessa naannoon isaa yoon ganda isaa wallagga shawaa maal waan ni taates kennaa ganda kennaa jedhee namni beeku walba sooshaal miidiyaan waan dhufteef connection communicate waliin godhu walii galee so saba wal qunnamtii nama waliif fiddi. Gaafa naannoo kee dhufe gandaan bulu kiraa manaan dhaqu mana kee dhufe jechuudha. Ganda safarri kun safara kennaati maatii kennaafaa biraan dhaqa akkana jedha. Namni keenya walumarra deema biyyatti bar waluma bira bulaa bar ilmoo walii eega kiristaana taatus gaazaa fi nyaata walirraa fudhata gaazaa biyyatti bar walirraa fudhataa bar baadiyyaan. Wanni isaa walirraa fudhanne hin jiru. Ni awwaalaa bar. Wallahi ganda nama jechuun nama kiristaana kana ganduma keenya ganduma faa fideetuma ganduma islaama kana faa awwaalaa bar kiristaana waluma awwaala waliin ta'an sargii waliin dhaqan amantii irraa waan hin jedhu hafa dhugartee deemee magaalaa gartee waldaa isaa dhaqee faa dhufa sanbataa fi wiixa maanni gartee wanni xiqqa sanbataa fi wiixata kana faa gariin so ka ammaa kanaan nu dhibe tiktookii kana wayi walitti ni kan naariiroo gaafa asirra waliin lola malee lafarratti waliin tokko wanni kijibaa. Lafarratti illee lafarratti illee xiqqoo babbadaa jira amma bumoos. Akkaataa itti deemu yoo taate malee garta akka hundaku biyya faranjii kanattu namni wayii ol tokko
Biyyuma keenya namni warra kota. Biyya keenyatti mirgin jiru. Poolisiin isin tokko asitti biyya teenya poolisa qabii fi diinama akkasii jedhanii tumee makiina irra si keessa gaafa mana murtii dheete atu ya duute bar. Duute. Carraa qabatte achi keessa. Murtii maal si murteessa achi yoo si keessa madooysee si caccabsa. Si teessee akka nama farshoo dhugee si godhee si keessa si cafaqa. Wanni qawwee kanaan laal. Uleen namatuma sanuu poolisni addunyaarra namatuma Afriikumaa fi biyya Indii kana keessa jiraame boo. Pakistaanii maas. Akka malee si rukuta. Carraa harkatee ennaan poolisa taanaan naannoo Oromiyaatitti nama rukuttaa bar. Namatuma. Allahu akbar. Abiyyi jedhan duba. Kan naannoo Oromiyaatu nama cafaqu jiru halkanii guyyaa. Abiyyi masaraa keessa dhufee si tume. Obboleessuma kee ollaa kee firuma keetti si tumu jira. Jalaa baqadhu yoo dandeesse. Yookaan seeran cabsin. Yookaan biyyaa bahi. Eeka karaan biraan jiru falleen jiru bar. In godaanaa bar. Warri Israa'el mootota durumaas godaansi bar numa jiraa bar. Bara Yesuusis bara Nabi Muhammadis namni achi dura bara Musee namni numa godaanaa bar. Mootummaa abbaa irree jala namni numa godaanaa bar. Isa nama ajjeesu jala. Herodes Fir'aawnaa jira. Gaafa gartee Qurayshiinis gartee warra eenyu ummatuma ofii kana miidhu numa jira. Godaansi numa jira. Gara Masrii kanuma deema namni gartee godaansaaf. Durillee akkasuma miti. Gaafa Yesuusis gara numa godaanan. Arrallee hawaasni keenya gara Masruma kana godaanee jira bar. Kanuma deeman beekon. Bishaan keenya kana jecha nu dhiisaniin see jirri kunis. Asii achi hin beeynu gaa. Godaansi numa jira. Migireetiin kun numa deemuun kun waanuma jiraati. Kanaaf rabbi isiniif haa laaffisu. Ibnu miliyeenara ta'uu ofiin deemaan jedheen tokkoon abbaa miliyeenaraa kenna. I'm almost a millionaire. Maal bitcoinii kana bitte abumaas? Almost hin jedheen. Tokkoon naan jedhee naaf maxxanseenis. I'm going to be a millionaire naan jedhe. Almost. What's up? I have 0 naan jedhe. I just need only one number naan jedhe. Can you give me one number naan jedhe bar? Just. In kompleka. Akkasi. Walii galle. So. Abbaan kiyya kanaan jedhe abbaan kan koo he never mistake irra deebi'een godhe mistake takka qofa godhe jedhe takki achi booda takka mistake hin gone jedhe what's up man what do you mean jedhe mistake hin gone nan anuma qofa dhalche achi booda dhiira biraan dhalchine jedhe mistake hin gone namni waan akkana kana faan wal kofalchiisa namni bara kana wal arrabsu malee hin kofolu wal kofalchiisa abbo. Yeroo kun amma hin galaafi akkasi. Gaaf tokko ollaa kana dhugee ollaan kiyya gaaf tokko ollaa dhufee mana kiyyatti qulfii isaa laala akkana godha. Wante. Ayyo waan simacha isaan dhugin jechuun bar tanaa bar jedhan. Balbalatee illee wallaaltee balbala kiyya silaa nama biraatee bara you know itti rukuta. Qaata gaggeessan boo. Hai. Carraa qabaa bichi. Dhuftee call his wife. Dhuftee she honey come here no this is not the house our neighbor gote. Hai. Egaa rakkisaadha hin dhuginaa yeroo jedhan. Amma namni keenya ijoolleen teenyaas maal eegalte warra firankii jettee haadha mana namaa waliin faaciisan algaarra. Intaa kun abboo mee akkam firankii isa. Booda namni Frankiin guutee bar. Booda deemee namni normaal godhate waliin ejjeefa firankii godhu jira yoo siin jedhee hoo. Suni red line fi maal adda beekuni. Kuni dhoowwuu qaba yelloo dhorkamuu qaba kiyyaa. Dubartiif dhiirri viidiyoo maal waliin dalagan? No, positive and negative bar. You know? Maal sol godha hin ta'u. Magneetiin akkami inde. Magnet, yep. Ol godha boo. Yoo ati fayyaan qabaane malee. Injiru wanne kana. Uummata itti himaa. Hai. Nama bar quufee akkuma dhugee bar akkuma biyya faranjii kanan waa hedduudha. Baay'ee namni hin beeku. Biyya keenya bar amantiin osoo itti dhufinu namni bar aaduma ofii sanii bareedu ta'a. Biyya faranjiititti
Abbaatu bar anaatu haqa itti qabaa jedhee bar ilmoo ofiitti karafu jira bar. Namuma gartee amma fakkeenyaaf namuma gartee the mother of his girlfriend ma isaati haadha isaati wajjin nama rafu jira ciisu jira bar eenyu kenna. Yeah, show sanni laltam iti virra. Yeah, absolutely. Oh my goodness. Oh my goodness. For one, ummanni kun yeroo garii biyya firidooma jedhee namni boundary daangaa qayyir masmara darbe. Masmara maar Netanyahuun Iraan dabarte jedhaa miti ummanni ofiifuu dabranii jiran. Ertee? Hai. Kan obboleettii ofiitti hojii ciisu jira barboo. Dhugaa. Daangaa darbee. Ilmi namaa yeroo garii namummaa keessaa bee bineensa bar. Bineensa jechuun rifeensa uffatee bosona galee takka bineensa alaa manaa ta'u miti bar. Namuma kana miilaan deemutu bineensa ta'a. Suni maal irraa dhufa beektaa restriction hin jiru taanaan hin jiru ka. Hundi sii kenname. Seeraa feerri waan akkasi. Gartee waan ati gartee abboomamtu waan si dhorku seera restriction ati jettu sana yoo hin jiraanne. Then they'll do whatever they want. We do whatever we want. Sinjara. Kafare jiraata. Yaa seerri akka fedhetti hojii kennu gara amantaa restriction jiraachuu qaba. Yookaan immoo disiplinii mataa keetii qabaata. Yep. Rabbi nu alaafisu boo kana hunda argaati. Yaa waaqayyo jechaa keessa jirra takka feete ta'in. No, dimokiraasuma keessattuu koo responsibility fi raayitii kee adda. Jechi dimokiraasii jedhamu kun bar jecha bar amantiidhaan faallaa bar waan dhoowwaa bar kun yeella waan dhoowwamaa bar. Dhoowwaa. Jechi kana jedhamu kun hin ta'u. Miti. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikum salaam. Miidhagaa? Ya Ustaz. Dhugumaan miidhagdaa jette boo. Haadha manaa hin qabdaa? Handaaqoo qofa qabda. Isuma san jabeeysi maal gootadhe hanga haati manaa dhuftu. Hanqaaqucha walitti qabee fuutti. Minaalee nan jooroo aalee woo. Maaree alee jedhe gaafa kan namtichi. Wallahi maaltu jira. Bara kana. Kan fuudha maal fuudha? Kan asirraatu wal kan fuudhee wal fixe. Kan haadha manaa qabu wal jalaa guuraa jira. Qayroon walirra qabsaa'u jirti. Silaa bosona jaalmaroo hojii seenti takka masara seenti. Mana namaa seentee haadha manaa gadi guurti. Eessa fuudha kaan? Maal fuuna jedhe obboleessi kee tokko kaanuu wal boochisaa jira. Bara kana TikTok irra si fiddiiti abbaa manaa boochisti fi fu'i. Dandeenyu. Warra social miidiyaan jirre naaf kennaanis fuuneeyye warri fuutan rabbi isin baase. Abummaa zan social miidiyaadhaan fuudhee bar. Akkasii? Akkasii haa dhugaa. Wow. I was when? Maali 05 keessaa baran? Ani maybe 2015 akka faranjiitti. Kalee sabbooti yaani 05 bro. Adin turte. At the end. Yeah, December 17. Yeah, I remember. Almost 20. Mal. Something. Yeah. It's great, man. Rasan injiru telefoon waa takka. Amma bara kana gaa'ila irraa haadha manaa keetiis WhatsApp irraa eedda, Imo irraa eedda, TikTok irraa eedda, Messenger irraa eedda kallattii hunda raayyaa biyyaatii barate. Rakkatte. Ni rakkatta. Bultii namaatiin diidii bar social media akkoo nama waliif fiddu kanatti bultii namaallee baay'ee diidee bar. Akka malee. Family relation destroy gootee bar. Namummaa sirraa fuuti, safuu sirraa fuuti, kabaja sirraa fuuti, si xiqqeessiti, maatii keetii irratti dabartee jechuudha. Dhugaa. Waan hedduu malee ijoollee keellee jajjaamsaa. Woyyoo. Sa'aatillee akkasii. Deebisiiti concentration hin qabdu jechuun fokkasii hin qabdu. Fokkasii hin qabdu waa barachuu sitti. Mee qabantaa amma WhatsApp bantaa kana laaltaa asirraa butee achi deemtaa. Tokkootu waasiima ijoollee gaafatan Islamic school keessatti barumsaa kanatti isheen waliin qaraasinu waan mee waasiima dhaggeeffadhu mucaan tokko waan inni yaadeen siima ijoollee Ameerikaa dhalatte. Kilaasa keessatti Islamic school Quran study Islamic school kana keessatti barsiisaan ustaanni dhufee gaafatee ijoollee
Friday, Saturday, Sunday, Islamic school kana deeman. Kaan barumsa academy kana Monday through Friday, whatever deemanii miti. Maal jedheen? Good morning jedheen, good morning. Ustaad akkana jennaan. What do you want to be? Kuni doktora jedha. Atoo engineer, atoo kaan akkana, atoo akkana, atoo akkana. Hundinuu waa'ee mataa beekta. Tokko maal himate beektu? Guess what? I want to be iPhone, smartphone hin toofadha jedheen. Dhaggeeffadhu. Okay. Why? In conversation, Malif. Then, yes, even my grandma, telephone a bank, put away Nanjo. Namni hundi mom minti yes, even bathroom, everywhere in the kitchen, whole Namni hundi Kanamakabate, Ani Kanumanto for the Jerebo. Wow, brilliant. He is. Doctor, what the hell? Namnundina bitata. I just want to be this. That's what I just want to be smartphone. Makananto for an iPhone. Oh, ground update it. Yeah, maybe it is another version like application. And I'm back to a smartphone. It of Yadimane. Akazivia, the get at all. So, can I have one in jade? Nam nigarte, Barum Sarasi. Wa study go to sitin disu wa barachu waldalda sagadar ras dowa kadan wo humundar ak osma kana rabate kan sentu saan kan ke dumate achuma rafta dukuban si satila yes diabetes bani badi wana da qama kana bar da taum so bada bar ijate tanaf gani manit duma jira bar asrat yo check up dake bar yeah exactly Gama fayatin side effect ija ketille ribasi dowa ribiati rafta tana fayang kabdu nagati akas no wada mano tuwar ya kasi na akuma faida olana kabu buale ni kabu sanimo balance gote balance absolutely nama balance check and balance nama nugarte askes amma